Dhugaa rabbii kolfannu ila kana laale laala maalu arra bitte akkamitti dhiiteessite meem otoo nan koo kanatti naaf abboo koo jedheen bukoo kan akka isheen gootu ay miskiina wallaa hee badee miskiina atoo bisiin kaate irrumatti kooti biti hinde mama misooma akkasii jammare fakkaata Itoophiyaa keessatti immoo wallaahi qabsoon karaa sakkaanii jammara dadhabamnaani qabsoon karaa arrabaa jammarame fakkaata yaa rabbi bara akkamii nuuf fidde laati ati bara nuyi keessatti dhalanne keessatti bara akkamii nuu dhufaa jira laati yaa rabbi wanti hin taane jira amma online kanarratti amma Oromoon qullaa dhaabatteetti Oromoon wal ajjeesteetti Oromoon warreebdeetti Oromoon muka walitti suuqeetti Oromoo qaama walii ol baasaniiru maal tafemma mama qullaa deemaniiru durboonni si mama afaan morra isaanii bul Allah ijoollee haasofsiisaa jira seeteetti mamma yoona kana maal seeteetti laati miskiina ollaa yookiin immoo tiiktookiin kun isheetii haaraa ta'uu danda'a laal ta'innaa laati dhugaa rabbiin nan kolfumande amma waan hojjettu abdeetu mamma yoona kana yookiin nama ishee gorsu abdeetu malee jaartiin kun tolamti walla miskiina garaana nyaatte sila akaakayyuun koo tokko jira ture danqamaa isattan heerumsiifadhan ture silaa otoon ishee argee arraba akkas gadi baasu miti ol jettee naman ilaaltu turte tosatti naa heerumte miskiina walla yoo namoon gashtu ishee nuti of taasa hinde maayyee karaa diinqaa wallaaltanii jaarsi keessan sinin argin saggoo dha'ee lafa sin buusa waan tiiktookiin kun naman goone jira amma dhuguma rabbi waan tiiktookiin kun naman hojjenne jira laatam faayidaas qabaa miidhaas qabaa dhugaa rabbi achirrattis beekumsa argataniiru achirrattis biqaatii horataniiru achirrattis muuddii baraniiru achirrattis qullaa wal dhaabaniiru mama faammoo arrabaan jammaraniiru ay maayyee ko wallahi reefa agartee amma jaartiin kun tiiktookii kana yoon agartee hin beektu keessatti lama taanaani akkanatti ittaasaa jirti natti fakkaata amma kiriyaa koon hin gadda luuluu miti moolii deemeeni maskaayitii keessatti of argeen ofumaan of baqadhe dhugaa rabbi ofumaan of baqadhee galagalee laallan namnu hin jiru niitii ilmaa jaartii koo faana naqeera maskaatii keessatti nama argeen baqadhee deebi'ee galagalee duuba konnaan laalummoo homtuu hin jiruun jedheen innaan hin kufalti dhaqii iddichuma dhamma dhaqxee sana dhaqii naan jetti dhaqnaanis ammas yerooni sellaa fuudhuu fi nafaanuma hiixata ani maskaatiin dhagarre namatu na duubaan jira moo jeena innaan lalu maskaatii keessatti anumatu sufitti hiixata anumas of baqata jechuudha amma faallee tiiktookii keessatti ofumaan of arganii ofumaan ofitti haasaa jiru jechuudha walla waan barri kun fiddeemo bara duratti wayyaa akka amma bara amma keessa jiru kanarra bara duratti wayya bara duratti daakuu gaafa baabura gaafa dhaqnu katee qamisiin ho'isisanii uffanne dhaqna daakuu keenya daakkannee akkuma chii hammaaraa baaneen ba'aa keenya baattannee yoo harree ta'e immoo fe'annee qururracha sokkina karaa keenya irra buune inni ammaa hoo wayyaan ittiin hammaaran qoba wayyaan uffatanii deeman qoba wayyaan ittiin harree fe'an qoba baadiyaa nuu naqqa'e jechuudha baadiyaa marraa baanee warri baadiyaa keenyaa nuu naqqa'anii jiru imammaaf ammoo maal ta'anii muuddii dhabanii namatu isaanitti dhimne moo tiiktookit haaraa ta'e isaan gammachiisee arraba isaan baasise moo mee maal jennu wallaa kolfandu
amma isa of ilaalte jirtu akka jechaa jirtu malee akka viidiyoo waraabamaa jirtu hin beektu amma yoonaniitiin kun miskiina wallah. Nagaa immoo dhirraaffanne akkam jirtu nagaa keessanii imaammaaf qalbii na fuudhe isin naguma qabdu beetasabni koo firoonni koo maamiloonni koo hundi keessaniyyuu naguma. Ani nagaadha rabbi galannaa gahu isinillee nagaa akka taatan abdiin qaba. Nageenyi keessan immoo dachaa naaf baay'atu isiniin jedha. yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatiina walaa jajjabeessinu walaa guddisnuu isiniin jedha. Lammaammaan faayyuu tiiktookii keessatti arraba baasanii tiiktookii isaanii guddifachaa jiru mitiire. Isinillee sabskraayibii laayikii sheerii naa godhaa maallaqa isiniin baasisu akkasa isiniin jedha. Mammaan fa'a amma tiiktookii keessatti of arganii galgala gaafa manatti galan akka viidiyoon isaanii kun tiiktookii irra gadhiifameeru feesbuukii irra gadhiifameeru hin beekani. Mee maal jedhame amma jaarsi isaanii abbaan warraa isaanii gaafa galgala galu yee giftii koo jettee diinqa keessaa gadi baatee tiiktookii irratti arraba baaste yoo jedhani jaarti rifatte maal beekure homaan beekani. Ani immoo kan nagarrame ka isa tiiktookii banee itti kennee sana moo ka isa seenee arraba mol godhu kana waan laman nagarrame naatiin jechuudha. Waan barri fidee fi waan barri itti fayyadamaa jiru keessaa ani qoodan dhabu jedhaniitti mammaan faas biqaatii kanan nuu dhufanii warri biqaatii akkasii hin qabne biqaatii horachuu yaala. Hansiniin jedha muuddiin isiniif haa galu.